wanta Sumayyaan balleessite Sumayyaatu balleessaa ishiitiin anaam adabamuun qabu maaliif afur fuudhuu barbaadde ani gaafuma kana naa deebise kalaas erga sani waan biraan barbaadu deebuma kana akka naa deebistu fada gaafa Sumayyaan Yamanii kaatee Itoophiyaa baddu Itoophiyaa irraa kaatee gara Yamanitti oo deebitu oo barbaadde Gondaritti oo seentu balleessaa ishiitiin maaliif ana keessatti nagalchisa maaliif ana adabda balleessaa ishiitiin ani idaan qabaayi balleessaa ishiin balleessiteen ana kana adabdu Ida qabdaa sun ta'e ani waan akkas jedhuuf tokkoffaan akkuma dura siime yoo akkas jedhee dubbadhu asuma jallee sodaattee sayyinurra fuudhu edaa akkas nu godhee deetteetiin haa sodaattee bakka jirtu haa dhuftuuf yaa deebituufi sanfa'aaf. Kanummaa sababni kee. Kabraa atillee immoo amala kee asirreessitu haa tasgabbooftuufi maaliif aanaa rakkoo keessa jiru osoo argitu ammallee badiin kun irra hin deebi'u yeroo dhibba ufillee sababaa kan keetillee ta'u osoo beetu ana sossobu ana qaqqabuu dhiiste kaaftee na aarsite. Akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota koo marti keessanuu bakka jirtanitti nagaan kiyya sinaa qaqqabu jecha hadda kaayyuun maal gochuu dhuftee warri jettaniif hadda kan dhufeefi Sayidiif abbaa manaa kootiif gaafii guddaan qaba. Gaafiin kiyyallee maal seetanii anaa fi Sayid erga sargii keenya booda Sayid gara Yaman deemee ture. Anis immoo as Itoophiyaa taa'ee eegaan ture. Sumayyaanis baddee isa xaarsaa turte ishii barbaacha walii gad deemaa ture. Achirratti Sumayyaan aarsitee anis aarseen jira maaliif hin dhuftu barakinaan dhugaa maal kan joosan yaada kaasnaan isa aarsaan ture. Inni immoo isarratti hundaa'eeti moo yaada akkasii kan dubbate. Dhuguma immoo jaartii afur fuudhuu barbaadeeti moo kanaan dura hin qaba. Maaluma osoo waan fedhe osoo aare ayyus Sumayyaas dhiisee jaartii afur fuudha. Wanti yaada akkasii akkamitti isaaf dhufuu danda'e? Akkamitti akkasittis dubbata? Kan jeesan gaafii isa gaafachuufan har'a dhufe isinis taanaan yaa waan fedhe osoo uumame jechuun ana erga fuudhee waggaa tokkollee hin guunne hoo Sumayyaan aarsite ayyuu gatuu qaba? Hoo Sumayyaan aarsite ayyuu akka fedhetti dubbachuu qaba? Na isaaf gaafii kana dhiyeessuuf yaada kana qaba moo dhuguma jaartii afur qaba? Yaada baay'eetu na keessa jira. Isa wajjin haasa'uuf mari'achuu fi xiqqoo wanti keessa jiru gaariin turre. Akkuma beektan ijoolleen isaa baddanii turanii jaartiin isaa baddee jirti. Walii gad deddeemaas dhiyoo kana Yamanii dhufee Finfinnee galee Finfinnee dhufee beektuu Yamanii dhufee aduu hoomiti afxaraa irrattis wal argine amma waliin jirraa Finfinnee jirra. Adaamaatti na dide hin galuu naan jedhe achuma Finfinnee jirra. Na amma tasgabbaa'eera xiqqoo ishee tasgabbaa'eera. Mee gaafii kana hoo bubbulte gaafiin hoo bubbulte yookaan immoo dubbiin hoo bubbulte hin taatu gaafadhee yaada isaa fudhachuun qaba. Gaafa jaarsaaf jaartii taatan rakkoo keessan waliin haasoftanii furuu qabdu. Kanaaf mee taasa'ee wanta inni naan jedhu immoo walumaan dhageenya jechuudha. Sayid har'a gaaf ደስ አይልም ንፋስ qilleensa namatti tola bareeda hin qorra ajaa'ib bareeda kabbadaa oksijiina bareeda jira jirtaare jira kun maa furdatte mu hoon argattu furdatta yoo si argadhu na xiqqii kaatee mu na tuuxxee naf keessaa fittee na fittee mu way gadi na teetta ramadaan illee sin jedhan callistu adda ka Sayid gaafii wayii si gaafachuu fi hanga yaa wanta irra jirtu nan beeka maalirraa akka turte sirriittan beeka garummoo hanga tasgabbooftu hanga teechee na waliin haasoftu eegaan ture amma immoo na waliin jirtaa tasgabbooftee jirta xiqqoollee taanaan waliin teenyee waa tokko haasa'uu qabna jiruu keenya keessatti illee wanta uumamu waliin dubbannee haasofnee furuu qabna jedhee waan yaaduu fi ani amma wanta gaafii natti uume maal seete gaafa Sumayyaa fi ijoollee kee barbaacha Yaman deemtu san Sumayyaan si aarsitee turte biyyaa baatee turte beeka. Ani garuu suma obsee eegaan ture. Itoophiyaa keessa taa'ee si obsee si eegaan ture. Ati garuu viidiyoo irra baatee ayyus gatee Sumayyaas gatee isaan lamaanuu yaada isaaniitii achi gatee indoom jaartii afurii fuudha jette. Ani moo? Amma maaliif gaafate gaafii kana hagamma turte? Maaliif hanga tasgabbooftutti ni eegaara jechuun wanta tokko bar itti yaaddee
akkuma argitetti dubbattu dura tasgabbooftee gaafatta gaafii san ani immoo gaafii kana akkasi gaafadhu wanti na godhe keessaa tokko maalidha Said uguma yaanni akkanaa duraanillee keessa qabaa ture moo aarii keessaa kakkaa'ee yaada kana yaadee maal yaadeeti wanta akkanaa kan yaadee kan jedhu sammuu kiyya keessa gaafii natti uume dubbiin immoo hoo bubbultu shaggaa miti osoo waliin haasofne wanta jiru waliin hiikne bareeda jedhee waan yaadeef mee maaluma yaaddeeti jaartii afur fuudhu malee kan jettee maalidha Ani tokkoffaa wanni akkas jedhu yeroo aaru kana afurii miti osoo sana ol ayyamame fuudhi na godha yeroo aare si galee garuu yeroo heddummoo yeroo wanni akkas jedhee dubbadhuuf maaliif Sumayyaa fa'aa itti sodaachisuuf tokkoffaa atillee akka tasgabbooftee teettuuf akkasii ati kana hunda na gaafatteef osoo fuudhee maal rakkoo qaba la si dhorkuu fi miti ka ani wajjin bargana maal jette ati garuu osoo fuudhee maalumaaf na gaafatte anamma osoo fuudhee na dhoggu edema maal yaadde utu Said dhugaa dubbachuudhaaf otoo ani seeyyameeyyuu ani maaluma sirraa hanqise wanta ani sirraa hanqisee jira jechuun osoo anu Said fuudhii rakkoon qabu osoo hin jeen fuuta anuma kan caaltu in argattaayyuu ati in argatta anuma kan caaltu in argatta in jiraayyuu dachii kanarra jiraayyuu kasi caaltu moo maaliif hin jirre maa in fuuta osoo fuudhis hin jee osoo seeyyameeyyuu in fuuta maaliif fuun kanatti of gatuun qaba ture of hin gattu garuu anarraa maal dhabdee ani wanuma sirraa hanqisee qaba osoo anuu seeyyame osoo anuu eeyyamamtu ta'e dammata hin fuutaati in fuutaa ani maaluma sirraa hanqisee mee ani maaluma sirraa hanqisee kanoo chaan qofnatti silaa laal fooqii kanarraan of darbaa ture yeroo ramadaana sheexan hidhameera jedheeti malee hidhamaniiru isaan kanaaf yoo hidhamaa sana qare osoo hidhamuu baatan of darbe yeroo kana hai akkasumarraa yoo of darbite isaa wajjin of darbite asila isaanumatu naga faafaa Isaan si gargaara. ayyuu deemi sodaatiin amma si dhoggan amma hin jiran amma ramadaana hidhaman sheexanni kee gaaddaati dhugaa bareeda hidhame bagaa hidhame guyyaa inni kamuu yaadachiisi fidaas bakka sanas du'a koo barbaadda maaliif duutare sheexanuma sanuu laaluu fedhaan akkuma inni sigur laaluu fedhaan anjala dhaabadhe isee egaa ayyuu sodaatiin nu hin jirra humaan taatu naan jedhu akkas hin jaani illee okay akkasii Said ayyuu amma ka uguma garuu seeyyameen fuutaati garuu amma Said uguma nas tasaara jechuun akka nama guddaa haasuuf osoo fuu maaliif fuun maali qo'aati garuu maalidha maaltu ati kanarraa maal dhabdee fuutanaan jettu anarraa maal dhabdee fuutanaan jettu anarraa maa duraan Sumayyarraa maal dhabde kasi fuudheef fuudhuu edda bara kan biraa fuudhuu eddaan osoo ana argachuu baate kan fuudhu dhiisiti gaafa si fuudhu san Sumayyarraa maal dhabde maalin beeka isa maatumti natti mika maal dhabdeeyyu sobi maal dhabdeeyyu waan dhabdee qabdaan waan dhabe qaba saniif si dhufe ammas waan dhabe qaba maaliif beetare maadha natti mika ikkoo isaan guutaa natti Sumayyaatu sitti nulee mire ikkoo kan Sumayyaatti himta kan kootti himta yoo Sumayyaatti himee Sumayyaa waan san yoo guutte hin guttu ka ta'e kan mandina akkami guutte jechuun osoo hin ta'in dura ka wanta san dubbattanii guutuu kan qabdu osoo hin ta'in wanti kun osoo hin uumamin dura wanta san waliin dubbattanii guutuu qabdu ani immoo osoo hin ta'in kinoota osoo kan biraan fuudhiin si wajjin haasa'ee wanta sirraa hanqisee yoo jiraate siifan guutaa maalidha Said kiyyaa jaarsa koo jeensi gaafachaa jira. Waan hanqiste si hima. Waan ati guutuu hin dandeenye ta'e waan rabbi sirraa hanqise. Maalidha natti himta. Akka jechuun akka si himu osoo ta'e. Du'aa hin godha. Fakkeenya guutettee hanga sanii fuudhamaa dhaan gara bisii guutu. Maali? Maal gaafate du'aa hin godhu. Rabbiin kiyya maal dafee du'aa laphee kiyyarraa hoo sirriitti hime naa kenna. Guyyaa akkasii gaba. Waan of duuba deebi'ee kennamuun taane yoo taate. maal wanti rabbiin goone maaltu jira homtuu hin jiru dachii kanarra maaltu jira akkasi dubbii akkas hin guutte jechuudha nan guutte Sumayyaan yoo guutte anni guutaa ayyuu dhiisii yoo nan jette hin ta'u kaa kun cubbuudhaan dhiisu nam cubbuudha kaa jechuun bar durumaa iyyuu siin osoo hayyamamtu hin ta'in si fuudhee wajjin jirraa mire ammallee atis yoo Sumayyaan ayyuu dhiisii an waan narraa hanqatte sii guutaa jette maa sii guutaa akkuma ati jette sanitti du'aa godhee itti guutaa yoo siin jette
gaafsan yoo isin naa guutes yoo isin ayyuu dhiisnaan jette akkam si dhiisamu. Said maalo. So isheen akkas hin jette na dhiistaan. Yoo isin hin guutette akkuma asuutti narratti fuudhini dhiisi. Anu waan barbaade du'aa illee itti kadhee rabbillee si guuta jettetti atuu dhiisettee mire isillee anatti duraati an siin ayyamne dhiisuu nan jette dhiisa kamaal goore. Na dhiistaa. Na dhiistaa. Si dhiisee. Said afurlee fuudhii oo barbaade saddeetillee fuudhii 15 illee fuudhii sifan eeyyama rakkoon qabu. Ugaa sifan eeyyama. Haaraa ana dhiisurraa asumatti ilaalmanuma akkana algaa hojjattee jechuudha. Nu jiraachista. Akkanatti nu daraddartee laata. Asichistanii. Waa takka yaadde. Maaddaati. Si dhiisee naan ayyamtu. Amma yaadde. Malee onnee keessa hin jiraate. Kabaltee tumtee ari'uu deemtu. Guggubee laali garaa isaanii. Marrummaa isaanii nyaanni akka isaaniif hin taane godhe guggubee mana kanaa baasa. Hoo isa danda'uu danda'an amala koo danda'an haa dhufan. Maal rakkoo qaba. Homaan kan isin jedhee fayyamtee jechuudha. Anaan gadhiistu waan sitti tole. Booda fuudhettee kaatee mucaa ajjeesuu deemtaati. Ani sanatu beeka akka ittiin jiraachisu. Waa ajjeestee boolla darbitaa? Isa nan beeka Said gaafas natti ni miti. Ati na sodaachisaa? Ani maali ajjeesee Lubbuuti yaafuu sodaadha. nabsa ishee keessaan baasu ani rabbi na laala garuu osuma jiruudhaan jirtu jiruu ishii si waliin itti godha. Yaddeen atumti fuudhitoo ofiddi. Akka shaggaattiin akka gaariittiin ishii tan kabaakaba. Tan kabaakabda? Bareeda. Ayyee. Ifan tan kabaakaba. Qosaan qosaadha. Wanta Sumayyaan balleessite Sumayyaatu balleesse balleessaa ishiitiin anaan adabamuun qabu. Maaliif afur fuudhuu barbaadde? Ani gaafuma kana naa deebisee kalaas erga sanii waan biraan barbaadu deebuma kana akka naa deebistu fadha. Gaafa Sumayyaan Yamanii kaatee Itoophiyaa baddu. Itoophiyaa irraa kaatee gara Yamanitti deebitu. Hoo barbaadde Gondaritti seentu. Balleessaa ishiitiin maaliif ana keessatti nagalchisa? Maaliif ana adabda balleessaa ishiitiin? Ani idaan qabaayi. Balleessaa ishiin balleessiteen ana kan adabdu. Idaa qabdaa osoo hin ta'in ani waan akkas jedhuuf tokkoffaan akkuma dura siime yoo akkas jedhee dubbadhu asuma jallee sodaattee sayyinurra fuudhu edaa akkas nu godhu edeetteetiin haa sodaattee bakka jirtu haa dhuftuu fi haa deebituu fi sanfa'aa fi. Kanummaa sababni kee. Kabiraa atillee immoo amala kee asirreessitu haa tasgabbooftuuf. Maaliif anaa rakkoo keessa jiru osoo argitu ammallee badiin kun irra hin deebi'u yeroo dhibba ufillee sababaa kan keettillee ta'u osoo beetu ana sossobuu ana qaqqabuu dhiiste taaftee na aarsite. Taaftee na aarsite. Sansaniif asirreessituuf. Kanuma sababni kee. Hoo akkas ta'e kaayyee garuu yeroo biraatiif balleessaa kootiin Sumayyaan gaafatiin. Balleessaa Sumayyaatiin ana na adabin. Balleessaa kootiin Sumayyaan adabin, balleessaa Sumayyaatiin ana na adabin. Balleessaan Sumayyaa Sumayyaadha. Ishiin of dandeecheeti. Balleessaan kootis balleessaa kooti. Amma si deebi'ee gaafinki? Naa deebi'ee. Si deebi'ee? Naa akkana. Bakka si deebi'ee ol isheen ture maal si goota? Deem nan dhufa. Deem nan dhufa.